إني براموتو أني السلام عليكم مقالة ورحمة مقبة الله وبركاته شما أركفونا جرتو بقى جراتني بقى وانا جيساني إيقا بقى ربين سبحانه وتعالى قويا داتين نغاية قويا ندا فيديو هاراتي والتدي بنجر نس دكتور أسلي سيني قبضين فين جرا hanga xumuraattiin wajjin ta'a laayik sheer sabskiraayib koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha waan ajaa'ibaa argitanii wallaahi waan baay'ee namatti tolu irraa hubattu amala isaa keessa maqaa lama akka inni qabu dhugaadhuma annennuun maqaa isaa kana dhaggeeffadhu mee dhaggeeffannee walitti deebina dhaggeeffadha. Kan ada babbaan baaseef. Atleesheenyi isa jedhuu fi namni afaan Oromoo dubbatu kajawaala gurguddaa qabu waan wallaalumatti hin fakkaatu atleen gurraachuma kana namni hundi yoo gaafatan akka Oromootti ka Oromoon miidiyaa kana qabdu atleen gurraachuma kana inni biraan mootu maqaa lama qaba maqaan atleen kunillee Asladdiin Muhammaditti qaba maqaa biraan mootu Abdul Hakim Sheexaatti qaba maatii lama qaba dhaloota maqaan dhaloota kiyyaa ka daa'imummaa Abdul Hakim Sheexaa jedhama godina Arsii Bahaa aanaa Diksisitti dhaladhe abbaan kiyyaa Sheexaa Garooti fi harmeti Hawaa Kimoo irraa dhaladhe adeemsuma Doktor Asliin maqaa lama qaba jechuudha akkuma isin dhagaa turtanii Doktor Asliin maqaa lama qaba. Tokko haadhaaf abbaa baase tokko immoo akkuma isin dhageessanii biyya Suudii Arabiyaa ture osoo biyya kana dalagatu re'ee wayituu tiksu qabamee mana hidhaa gale qabamee mana hidhaa erga galee jedhee namni mucaa wayii dhukkubsataa wayiiti mana hidhaatti itti dhufe. Tajaajilee ofitti qabee fudhatee erga galee jedhe achumaan inni rabbiin qabame jechuudha. Atis ilmoo kooti maqaa kan kootiin malee akka hin waamamne jedhe. Achumaan Asladdiin Muhammaditti jira maqaan isaa lama jechuudha. Dhugaa durumaa kaasee nama gargaara qalbiin isaa akkasin ilaaltan miti dhugaa qalbiin isaa baay'ee nama gargaaruudhaan beekama. Dhugaa waan baay'eetu irraa baratama. Nuufa jiraatu nuufa dagaagu isiniin jenna ammallee nu wajjiniin tura affeerraan keessan itti fufa isiniin jedha ammas dhaggeeffannee walitti deebina. Nataa ijoollee waan jedhan Asladdiin kun achirraa naa bahe Asladdiin immoo an feesbuuk irratti aslee godhe maqama dhugaati lamaanuu. Mee Aslii jennee haasa'amnu yeroo baay'ee namoonni Dooktar Aslee seen jedhanii Dooktara kana laata eessa argattu? Dooktarri duraan miidiyaa kanarra jiru anaa fi Dooktar Hangaasaa qofa ture dhiyeenya kana baay'ate garuu amma Dooktar Hangaasaa illee Dooktar Orjinaalii ta'anii paarlaamaa jiru anillee duraan Dooktora Forjiida jedhanii amma erga tiktookii kana dhufe Dooktaruma Orjinaala ta'eera. Miidiyaa hawaasummaa kana irraa foggorama keessa dhufe amma inumaayyuu hangaasan foggoramaaf osoo Dooktora yaa ta'uu hawwii qabu osoo barnoota xumuriin biyyaa bahee Dooktora ofii jechaa ture akka carraa ta'ee mootu amma namoonni na beekan Aslii jedhanii na waamuu saalfatanii Dooktora marsaa hawaasaa irratti feesbuukis ta'ee tiktookii irratti baay'ee beekamta Aslii mee osoo qabxiilee keenya isaa itti aanutti hin ce'in marsaalee hawaasaa irratti bu'aa yookaan ammoo fafa yookaan miidhaa. Gaazexeessichi maal jedhee gaafate keessaa waa'ee dooktorummaati. Dooktorummaa kana jecha inni gaafate keessatti dooktorummaa yeroo jalqabaatiif jedhe anaa fi Dooktor Hangaasaadha jedhe. Dooktor Hangaasaan garuu paarlaamaa keessa jira. Anis garuu dooktorummaan kan koo murtaa'ee jira. Inni dooktorummaa waggaa 27 chaaniyaatti barate jedhamaan turre isa jechuudha. Gara sooshaal miidiyaa kana keessatti Asliin egaa wanti inni irraa beekamu siyaasaa warroota dhugaa dubbachuudha warra ciccimaa siyaasaan bibilchaatan
biyyoota adda addaa irratti baratanii barumsaan gahaa qabannu caala asliin uummata Oromoo kan fayyadaa turedha. Asliin uummata Oromoo kanaaf bu'aa guddaa buusaa ture jechuudha. Kanaafuu baay'ee dinqisiifanna. Siyaasa yeroo namni doktora ta'ee waggaa meeqa baratee jedhee siyaasaan kuma meeqaan ilaalamaa ture jechuudha. Siyaasa bilchaataa yeroo namni rakkatu keessatti yeroo Jawaar mana hidhaa jiru keessatti siyaasa bareedaa dubbataa ture. Barumsa isaa karaa irra kutullee mucaan tokko jedhe barataa taa'ee barumsa kutaa 12 irra nama biyya lamarra deddeemetu iyyuu irra bu'aa qaba jedhe. Dhugaa sammuun isaa baay'ee namatti tola. Nuuf jiraatu ijoolleen Oromoo akkasitti nu jarri qaramanii jedhan yeroo jarri guddatanii jedhan baay'ee namatti tola. Osoo uummanni keenya rakkoo keessa jiru egaa Dr. Asiriin kakaleessa aara turiin daga akkasumatti wal dagachiisaa ooftaa. Baay'ee irraa barachuu dandeenya. Tapha dheengaddaa taphatame geemii sana irratti illee leencota akka jiruun guurratee ture. Leencota sana irratti illee akka jiran namoonni Oromoo ta'e namni irraa hafe tokko iyyuu hin jiru. Hundi namaayyuu waan qabutti daddarbatee ture. Hedduu irraa gammanne jechuudha. Gurbaan tokko maal jedhee ani Oromoo bilisoominse jedheen akkamitti ani riba keessa jiru Oromoon bilisoome moo akkamii jedhe. Jedhee yeroo inni dubbatu yeroo an jedhu geemiidhuma asilii mo'ameef akkasitti bareedame jedhe meeqa sagalee isaa xiqqoo irraa fudhannee deemina. Biyyatti galee Finfinneetti dhufeen irraa fudhatanii achuma mucaan fayyee abbaan mucaa sanii amma booda yoo akka abbaa keessa dhalcheetti na laala rabbi si dabarfadhe gabboo qabriitti si dabarfadhe naan jedhe. Hayyee maqaan abbaasi abbaan kiyya sun haa taa'u jedheen akkasitti lafa manallee kaanii osoo re'ee eegu qabamee qullaa gale kana mana wayillee lafa adaamaa kana naa kennanii maqaa Asraddiin Muhammad jedhullee naa baasanii. Muhammad suni abbaa ilma jiddatti dhukkubsatee angaleediti. Sababaa ilma isaa du'arraa oolchisan atillee ilma kiyya jedhee Asraddiin Muhammad naa moggaase. Ijoollee irraa kaasteetii nama gargaaruudhaan ani rakkataatti garaa ani rakkataatti garaa hin jabaadhu jedhe. Rabbi san rakkisinii rabbiin gaaba biyya baqattummaa sana keessaa isa baasu. Seenaan isaa baay'ee garaa nama nyaataa namatti tola. Nama of ta'eedhuma yeroo hundaa jiraatudha. Qophii guyyaadhaa akkasitti isinii babbareechinee isinii dhiyeessinee jirra. Seenaa asilii irraa waan baay'ee barattu koppiraayitiin irratti jedhee viidiyoo isaa ciccire. Anis viidiyoo yeroo jalqabaatiif bifa kanaan hojjechuu kooti. Nuuf jiraadhaa qophii babbareedaa akkuma kanaa yoo isin koomentii nu jajjabeessitan isinii fiduu dandeenya. Yoo isin nu jabeessin immoo kanuma irratti dhaabna jechuudha. Bakka jirtanitti isin haa tiksu. Umrii nu dheeradhaa ilmaan Oromoo. Kanaafuu qophiin guyyaadhaa kana fakkaata. Seenaa asilii biyyoota bakka akkasumallee bakka inni jiru keessatti waan baay'ee kan wajjin ilaalaa turreedha. Isaa wajjiniin illee viidiyoo isaa mummuruudhaan walii wajjin ilaalaa turree jechuudha. Egaa asiliin yeroo inni dheengadda geemii mo'atee leenca 68 wayii argatu chaalenjiidhaan hundi keenya baay'ee gammannee turre.